كين يقول الرا من رياض الصالحين رياض الصالحين الرا باب صبري حديث صدمي تربة فرقين رجل حديث أبي سعيد الرقين إن شاء الله ويا راجل خافنا جيتشو وأنا أبي سعيد أبا سعيد الرانسي وديسا وأبي هريرة أبا هريرة ران اللي سي وديسا ديمني كنا ملا مراي جيتشو رضي الله عنهما الله جبنا سلمان الرا فقيسو ربين لم سلمان الرا اللي جالتوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي قال نجد إرجما ربي راجت قال نجد إرجما ربي ما يصيب ما يصيب وانتق مسلمة وانتق بر من نسب تنكي تقرى وانتق بر مسلمة ولا وسب أكبة تقرى اللي وانتق مسلمة جيجو ولا هم يعني تقولين تقنما مسلمة ولا حزن يادون تقولين تقو جيجو همين حزنين اللي إسان تقو ولا أذان تقولي إسان تقو جيجو أكل جيجون إسا تقئي إنفو جيجو ولا غم يعني أمس إسا تقئي نفو وجن غميني في همين garaagarummaan isaadhaa gammi jechuun kun yaada nama rafiitii namatti buusu jedhan. Walladhii gaari isa jechuudha saahiba isaa raffisuu jedhan. Gammi jechuun kan nama raffisu. Dhaqaa dhaqee yaaddoon kun namatti guddatee kan nama raffisu jechuudha. Innillee tuqee nafu nama muslimaa takka hatta shawkatu. Amma qoree geessutti amma qoraattiitti jechuudha. Amma qoraattiitti yushaakuhaa qoraattiin sunuu kan isa waraantu yookaan kan isa dirtu jechuudha. Akkasitti tuqamee nafu muslimni illaa kaffarallaahu jawaabni isaasitti dhufe. Illaa kaffarallaahu bihaa rabbiin isa sattaru malee sababaa isii akkas jechuun rabbiin isarraa haqu malee bihaa isiidhaan mazkuuritti amma dubbanneen. Sababaa gammiitti buuseen, sababaa hammiitti buuseen, sababaa yaaddootti buuseen, sababaa dhukkubatti buuseen, sababaa cinqiitti buuseen isarraa harcaasu malee nafu rabbiin min khaxaayaahu khaxaa isaarraa dilii isaarraa harcaasu malee nafuu jechuudha. Dilii inni duraan qabu sababaa kanaa isarraa harcaasu malee rabbiin hin dhiisu jechuudha. Akkas jechuun nama muslimaa tokko yoo niif irratti sabare hammii qabu gammii qabu irratti yoo sabaree ofsa qabaate baaba sabrii keessa jirra. Rabbiin dilii isaa hunda isaa sababaa kanaa irraa harcaasu malee nafuu jechuudha. Muttafaqun alayhi hadiisni kun riwaayaa Bukaarii Muslim. Wal wasab jechuun almaradu dhukkuba jedhan. Wasabii fi nasabii kana yusib nasabii fi wasabii kana bimaanaa tokkotti illee warri fassaran jiranii garuu immoo wasabiin maradaa jedhanirra caalaatti. Hadiisa kanarraa wanni argannu yaada namatti bu'ee fi dhukkuba namatti bu'ee fi gaayyaa mokkoraman irratti yoo sabaran akka inni dilii namarraa harcaasu irraa hubanna jechuudha. Hadiisni 38ffaan gaarii وعن ابن مسعود عبد الله المسعود الرانسي وديسا رضي الله عنه الله جبنا سرع فقيس قال نجي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي رتنول سينيه وهو يوعكو يا بوهال ولتوني حالا ولتون ججود حالا رومون ججود لقدا جلنا كبي هررقيت حالا لقدمون حالا ولتون حالا ججود رومون ججود كبي حينات وعكا شديد آغاري فقلت ننجدي يا رسول الله يا إرقم ربي إنك أتي توعكو نئولتا جرتا بار وعكا شديدا ولنا جباه اللتار تينجي قال نجي الغمان أجل إيه نعم
nan ollataa jira jedhe nan rommaa jira inni an u'aku nan ollachiifama gaarii nan ollachiifama inni an u'aku nan ollachiifama yookaan nan rommisiifamaa bar kamaa yu'aku rajulaani akka ollatu namni lama akka namni lama sinirraa hollatuttiin hollachiifama minkum namni lamaan sunuu sinirraa ta'e bakka nama lamaan an namni tokko hollachiifama jechuun akka namni lama hollachiifamu nan qophaa kiyya hollachiifamaa yookaan rommisiifamaa jiraa. Gaarii maalirraa jennaan dhukkubarraa ijee ergamaan rabbii kan inni hollatu jechuudha. Qultu nan jedhe zaalika sun anna laka ajrayni zaalika ati kan nama lamaa hollachuun kun egaa anna laka ajrayn ajrii lama siif taadhaayi silaa namni yeroo dhukkubsatu ajrii qabaa ati immoo kan bakka nama lamaa hollataa jirtu dhukkubsataa jirtu kun ajrii lama qabda moo sakkami jennaan qaala ni jedhe ergamaan ajal zaalika bar sun bakka nama lamaa hollachuun kiyya suni kazaalik akkuma sanaa bar ajrii lama jechuu akkuma sanan ajrii lama argadha jechuu maa min muslimin jedhe achi ka'e maa in taane min muslimin nama muslimaarraa yusiibuhu azan kan isa tuqu cinqiin nama muslimaa tokko kan cinqiin isa tuqurraa hin taane bar azaan tokko shawkatun qoreen tokkollee kan isa dirtu jechuudha qoraattiin tokko kan isa waraantu famaa fawqahaa wanni qoreedhaa gadiillee jechuudha wanni qoreedhaa gadiillee mokkora biraarraa wanni qoree gadiillee isa tuqee nafuu bar illaa kaffara Allahu bihaa isarraa harcaasu malee sababaa isiitiif bihaa jechuun ay bisababihaa sababaa mokkorottii sanaatiif isarraa harcaasu malee nafuu bar rabbiin sayyi'aatii badii isaa dilii isaa kan inni duraan dalage isarraa harcaasu malee inafuu bar waxuxxat anhu ammas jechuudha isarraa harcaatu malee naftuu bar anhu isarraa zunuubuhu zambiiwwan isaa diloowwan isaa isarraa buutu malee naftuu bar kamaa taxuxxu shajaratu akkuma bubbuutu jechuudha mukki akkuma bubbuuftutti waraqaa baala isii akkuma bubbuuftutti akkuma mukki baala isaa bubbuusutti akkuma baalli mukaa bubbu'utti badiin isaallee isarraa harca'u malee nafuu jechuudha namni obsee namni jechuudha dhukkubarratti illee obsee namni cinqii irratti illee obsee rabbiin akka baalli mukarraa harca'utti dambii isarraa harcaasu malee nafuu jechuudha. Rawaa muttafaqun alayhi hadiisa kana riwaayaa Bukaarii Muslimii jechuudha. Gaarii hadiisa kanarraa ammas wanni nuti fudhannu maali jennaan obsanii sabbaranii gaarii yoonii fi sabaranii obsanii yooniif jechuudha waan nama tuqe irratti obsan akka jechuudha rabbiin dilii namarraa harcaasee nama jannataa nama godhu irraa hubanna jechuudha baaba sabrii keessa jirra. Gaariidha. Walwa'aku shariiranne walwa'aku sharii miti gannaa deebisi walwa'aku wa'ak jechuun maghsul hummaa wa'ak inni gaaratti jedhamee dubbanne suni maghsul ummaa buseen nama tuquurraayi wa'ak jechuun ila inni yu'aku jedhe sun buseen nama tuquurraa busaa obaa jechuun waqiila ni jedhame alhummaa jedhame hummaas jedhame hummiis jedhame buseen nama tuquudha jechuudha. Buseen nama tuquurraayi ilmi namaa kun wallata jechuudha yeroo busaan nama tuqu yeroo obaan nama tuqu obaa bicaa jedhanii laal rommisiisee inurraa yaase jechuudha. Sanii jechuudha. Maashaallah hadiimni gaarii ol buti. Hadiimni 39ffaan hadiimni 39ffaan waan Abii Hureerata abbaa Hureeraa irraan si odeessa
رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيس ربي نسرا جالته قال نجدي قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله نجي ما يريد الله به خيرا نمني ربين إساتفه من نمني يريد الله نمني ربين فده به نمتي چند سنة نمني ربين فده أكل جتشون نمني ربين إساتفه خيرا خيري وي نمني ربين فده خيري وي غافنا ما فده ربين يصب منه إسرا توقع جتشون إسا توقع جتشون يصب نتوق أما أكم جتشون يصيب جتشون كن يوجه إليه مصيبة جتشون جد مصيبان إسا فولا قلتي namni gaafa khayrii wayii rabbii fedheefi musiibaa wayitti dhaqee dirama jechuudha. Yusib minhu jechuun ay minallah rabbirraa musiibaa wayii isa tuqaa jechuudha jedhan. Namni rabbiin khayrii fedheefi rabbiin musiibaa wayiitiin isa tuqee salaala. Rawaahul Bukaarii. Bukaarii hadiisa kana odeessee Bukaariitu hadiisa kana odeesse jechuudha. Gaarii wadabaxu ni kaan eenyu warri jechuudha shurraaxonni warri sharii godhan ni kaan yusib jedhanii bifatihi saadi fataa saadiitti qaraanii si jedhanii wakasrihaa kasraa isiitti illee qaraanii bifatihi saadi yusab saa jedhanii qaraanii yusab jedhanii yusib jedhanii illee qaraamti jedhan gaarii akkasitti qaraamtii kana gaa maalirraa hubanna jennaan akka jechuudha namni mokkorri tokko ifa galeef namni mokkorri tokko isa tuqee akka rabbiin waan khayrii isaaf fedhe beekuu qaba jechuudha. Maaliifi sahabaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo dhukkubsachuu dhaban jedhan dhaqanii ergamaa rabbii gaafatu. Maaliif dhukkubsachuu dhabne faa jedhanii tarii munaafiqoomni laata jedhanii. Akka keenyatti garuu dhukkuba jechuudha maaliifan dhukkubsadheedhaan rabbii fuula namni. ولا سنامت رب جافا سمكرو ركوبا ستو مكرا ست جافا وان كيري فيدي ارتسلالو جدي سمكرا جتشو حديثني أفرتمفان وانا نسين أنا سران سيودي رضي الله عنه والله نجيبنا سرافا جيسو قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجي جدانس لا يتمنين أكاين وين إنا وين أحدكم تكون كيسر أكاين وين جد الموت دوانا وين تكون كيسن أكاين وين دوا لضر همتو إسا توكيجج همتو وإيتي جج همتو وإيتي ججينا وين كإلا فما كيا ربنا عجيز جرين أدر لضر إنكي وإيتي جج إنكو أبوچوش يوكين مانا أبيب يوكاو موافي ومسار رافود أميب وما ججورا إنكي نمسا توكي توكو بيا ربنا عجيز جريني دوانا وين أصابه كنيسة كجنكين سنو فإن كان لابد يوم حفين سنجر جتشون فإن كان يوم موتئ لابد كان حفين سنجر يوم موتئ فاعلا وجتشوت أكم كدأتشو سنتي يوم حفين سافين جر يو كدأتشو درك أما يسرتي تأمو فليقول هاجر يوم مدو في رتي كدأتشو درك أما ستي yoo dirqama jechuudha doo ofitti kadhachuun dirqama isaatti dhufe immoo hajir Allahumma yaa Rabbi ahyinii na jiraachisi hajir maa kaanatil hayaat waan jireenyi taateen qayrallii naaf caaltuu gaafa jireenyi taateen waan jiraachuun koo caalaa ta'eeni na jiraachisi haa jedhu watawaffanii na ajjeesi haa jedhu izaa kaanatil wafaatu qayrallii yeroo duuti immoo anaaf khayriidha ta'e na hajjeesi haa jedhu malee lafumaa kee yaa rabbi na ajjeesin jedhinii jechuudha. Muttafaqun alayhi hadiisni kun riwaayaa Bukaarii Muslim. Hadiisa kanarraa ammas wanni argannu maali jennaan ilmi namaa tokko hamtuu isatti tuqxe hamtuu isarra bu'e akka inni ofsee akka inni baadhatee du'a ofittiin kadhanne ta'uudha nuu ibsa jechuudha. Du'a ofitti kadhachuun akka inni sharri hamaa ta'e hadiisa kanarraa hubanna jechuudha. Gaarii hadiisni 41ffaan waan Abi Abdillah abbaa Abdillah irraan si odees Khabbaabil Mil'arat Khabbaabii binil Arat ilma Arattirraa radiyallahu anhu Allahn jibbana sarraa fageessu rabbi sarraa jaallatu qaala ni jedhe
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهمن نجر إرجما ربي تهمني وهو إرجما ربي متوسد حال جتشورا برافتاتين حال برافتاتين إرجما ربي برافتا جاري برافتا جتشنا كبيرة كينيا كانتي حال مساكان متام حال تشكيل فتاتي يوجد تشكيل لان تاودا سنيمتي boraafachuu jechuun mataatti raazii irra kaa'achuuni akka biyya keenyaatti waan ni jedhu wallaahi ammaaf barre jechuudha. Boraafataa jedhan akka biyya gadii kanaatti. Ergamaan rabbii hirkataa maashaallah hirkataadhuma wayya. Hirkataa yoo jenne garuu ciqilee fakkaataati dugdaan fa'aa hirkachuu fakkaata garuu kun mataa irra kaa'atee jira jechuudha. Wahoo mutawassidun burdatan. Wahoo ergamaan rabbii haala boraafataa ta'een burdatan ansoolaa wayii جعلها تحت رأسه جل كأتي جتشودا أنصولا وي متى سجل كأتي أكلت تشيس رجمان ربي متى سجل كأتي تشيس حالتين جاري بربادا في دابور أكبيه هنا كانت توائن نجيرم جتشو جاري في ظل الكعبة له بردان سنو كان إسافتات في ظل الكعبة قادسة كعبة جلتي أكلت تشيس رجمان إسونا كانت تشيس يدان يا إرجما ربي جنّي كلا ساتي واي من نجى فقلنا نجنّين ألا تستنصر لنا ساعتي مال تمسنو بربادو جنّين نتمسكا تمسنو بربادو جنّين تمسنو بربادو نسرينو بربادو أتي قريشنا كانت نو إنجي فتاجرتي أكاسيتي كافر متارا نبأي تمسنو بربادو يا إرجما ربي جنّين أني ألا تدعو لنا du'aayinuun kadhattu yaa rabbi irraa ansi jettee tumsanuun barbaaddu kanaan jenneen dhanne fakaalani jedhe ergamaan qade kaana min qablikum sin amma akkana dhaartu miti jedheen qade kaana min qablikum dhugumatti ta'ee bar dura keessanii min qablikum nama dura keessaniirraa ta'ee dabarfatee bar yuukazu kan fuudhamu arrajulu gurbaan fuudhameeti gurbaan ammas nagaa miilaan deddeemartan miti yeroo zamana dura keessanii immoo ni ta'ee bar min qablikum dura keessanii yu'khadhu kan fuudhamu yookaan kan qabamu arrajulu gurbaan kan qabamu fayuhfaru lahu kan isaaf qotamu fil ardi dachee keessatti kan isaaf qotamu boolli isaaf qotamee fayuja'alu fiha kan isii keessa buufamu gurbaan sunu summa yu'ti bil mishaari eeganaa kan dhufamu magaaziidhaan gaarii dhufamee fayuuda'u alaa ra'sihi kan buufamu jechuudha mataa isaa kanarra kan kaa'amu inumaa magaazichi sun fayuja'alu nisfayni kan baafamu jechuudha bakka lamatti kan baqaffamu fayuja'alu jechuun ay fayushaqqu kan baqaffamu bakka lamatti wayumshitu ammas jechuudha kan faaqifamu bi'amshaaxil hadiidi faaqqee sibiilaatiin kan faaqifamu subhaanallah maaduuna lahmihi wa azmihi wanti lafee isaatii as jiruu fi wanni foon isaatii as jiru kan baqaffamu kan faaqifamu haala ta'een faaqqee sibiilaatiin iyyuu akkasitti gogaan isaarraa faaqifama jechuudha maaduuna lahmii wanni foon saasiitii fi jechuun wanni foon saasiitii fi wanni lafee asii jechuun gogaa isii irra keessaa kanatirraa faaqifama jechuudha gogaa sibiilaan hadiida sibiilaatiin jechuudha faaqqee sibiilaatiin ma azabaa jiru bar maaduuna lahmihi wa azmi maa yasudduhu akkanatti azabamuu sanarraa boolla keessa buufamee achitti magaaziin irra kaa'amee baqaffamee bakka lamatti baafamee achi boodaan immoo gogaan isaa immoo faaqqee sibiilaatiin irraa faaqifamuu suni maa yasudduhu isan deebisu gaa zaalika wanni akkana isatti godhame kun isan deebisu an diinii isaarraa isan deebisu sin immoo har'a nagaanuma kana fiigaa dhuftanii nu nasari jettutu waan tokkoon hin tuqamin sin azzabaniinuu jarri kaafiraa kun azzabamtaniittu akka jara kanaatti azzabamtaniittu jarri sun dura akkanatti azzabamanii azzabamuun jaraa sun kan jaran deebifne ta'e maalirraa an diinii jaraarraa kan jaran deebifne ta'e wallaahi rabbitti kakadhee la yutimmanna allaha rabbiin ni guuta jechuudha ni guuta rabbiin haazal amra
amirii kana ni guuta rabbiin ay haaza diina jechuudha. Diinii kana rabbiin ni guuta rabbiin diinii kana jedha ergamaan rabbiis. Hattaa yasiira raakibu amma deemutti jechuudha namni yaabbatu tokko namni farda saasa ta'u gaala saasa ta'u wama qabu yaabbatee namni deemu tokko amma deemu tokko hattaa yasiira amma deemutti arraakibu namni waa yaabbatee deemu min sana'aarraa ka'ee ilaa hadra mawta amma hadara mawtaa amma ga'utti lama nubbootaadha. Sana'aarraa ka'ee hadara mawtaa amma ga'utti nagaadhuma kana deema bar ilmi namaa amma sanatti rabbiin diinii kana bareechu malee nafuu bar. Laa yakhaafu kan hin sodaanne haala ta'een illallah rabbiin malee. Maaliifi yeroo sana keessatti garuu sana'aa fi hadara mawtaa jidduu deemuun hin danda'amu kaafirri naman dhiisu. Garuu rabbiin immoo amirii kana guutuuf deema. Amma namni deemu tokko gidduu sana'aatiif hadara mawtaa sodaa tokko malee deemutti jechuudha. Laa yakhaafu haalan sodaanne illallah rabbiin malee. Wazziiba ammas yayyii malee yayyii alaa ganamihi reettii isaa irratti kan sodaatu. Hoolaa isaa irratti yayyii sodaachuu malee waan tokko sodaa biraan sodaatu. Akkas jechuun yayyiin ni sodaatamti maa sodaan rabbiitiif sodaa yayyii maa ol keessa dhufe jennaan sodaan rabbii isa kan ibaadaati sodaa yayyii immoo khawfii xabiiciyyaa kan namni ofii isaatiif reetti isaa irratti sodaatu jira reetti kuna jalaa fixxii waan akkanaa kana malee wantumti inni sodaatu hin jiru jechuudha. Akkana jechuun sodaan dhumti hin jiru. Nama kaafiriin sin sodaachisaa jiru kun ni hafa jechuu isaati. Gaariidha. Walaakinnakum akkana jennu garuu isin jedhe ergamaan rabbii walaakinnakum garuu isinii tastaajiluuna ni hariifattanii ni jarjartaniiti tumsanuun barbaadduu jedhaa jirtan malee ammaaf azaabni isin irra gahee jiru sabaraadhaayi jechuudha. Baaba sabrii keessa jirra gaa. Hadiisa kanarraa wanni nu fudhannu maali? Obsaa jechuu nuu kenna ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ammoo warri magaaziin baqaffamee boolli qotamee fi ammas faaqqee sibiilaatiin qaamni isaanii faaqqifame suni ni hofsan diinii irratti jechuu har'aa arganna. Baaba sabrii jirra jechuudha. Rawaahul Bukaarii. Bukaarii hadiisa kana odees. Wafii riwaayaa tokkoon keessatti immoo wahuwa ergamaan rabbii mutawassidun irkataadha. Burdatan ansoolaa waqade dhugumatti laqiinaa ni qunnamne minal mushrikiina wanni nuti mudhanne itti manneef riwaayaa tokkoon waqade laqiinaa ni qunnamne bar dhugumatti ni qunnamne minal mushrikiina mushriktoota irraa ni qunnamne shiddatan jechuun shiddaa cinqii irraa qunnamnee azaanu godhanii jennaan dhannee ergamaa rabbiitti himannee jechuudha jedhan. Akkas fakkaataa hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu walumaa galatti sabiriin maal akka ta'e sabiriin furmaanni isaa maal baasni isaa maal eessa nama geessa eessatti nama hoofaa akkasitti irraa hubanna jechuudha. Asumatti dhaabna. Wabillaahi tawfiiq wa sallallaahu ala nabiyyinaa Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'iin.